beekana qaablaaf yaadaatu waan yittee haadha dhabdu laaltee haadha dhabdu diini waan yoo haasumtu diini haa cabu Oromoon irree haa godhattu tokkummaan Oromoo agartee duratti haa deemtu beekaa kenna nama beekaa ofii dhabu rabbiin nu haa godhu beekaa ammallee garagalee nu dhabu rabbiin haa godhu yoo beekaa nu dhagahin dubbiin wal faallaa waan taatuuf jawaan dheeratti Oromoo haa dhageessisu Oromoon dheeratti haa dhageessisu wal dhageettiin keenya ammoo wal dhageettii bu'aa qabdu wal dhageettii Oromoo agartee gabrummaa mancaaftee bilisummaa nuufi rabbiin nu haa godhu agartanii rabbiin fuulduratti nu haa deebisu gammachiisee rabbiin nu naasisini marraa lamaa sadii naanee Oromoo amma itti aantu sana jawaan illee waa kungumaa jira waan inni roobun beekan rooba itti aanu kan ammoo rooba agartanii barakaa akka sa'aadaa kan bilisummaa jilba lama gosa sadee sodaa baay'eetti Oromoo yoo mammaaytu rabbi nu naasisini kan itti deemnu kana ka agartanii bilisummaa rabbiin nu haa godhu wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obbo Johar Muhammad Leenca Jabisdeese seenaan inni kaa'e Oromoo hunda wal geesse gabroonfata Oromoo dhaaluu keessa geesse jireenya inni galatooma. Akkasuma manguddoota keenya hamileedhaan bakkee isaaniitiin mana manguddoota keenya rabbi manguddoolee keessa haa bulchuu akkuma aadaa Oromoo ittiin naannatti jedhu jiru ittiin kanumaaf akkuma itti aanuuni jechuun haadhaa dubartii jechuun obboleettii dubartii jechuun haadha manaa dubartii jechuun waa hundi namni dubartii malee eenyullee hin bareedu eenyullee hin ga'u dhiira jabaa duuba dubartii jabdutu jira hawaasa siwulaan kana duuba dubartoonni keenya qophii nu uffanneetuma warri dhiiraa uffatteetuma qarshii waan godhu godheetuma warri sagantaa kana bareechisee waa hundaa itti miidhamee sagantaa keenya nu bareechisu yeroo baay'ee dubartoota kanaaf dubartoonni akkuma aadaa Oromootitti dhadhamsiisaa qabanii dubartoota dhadhamsiisaa kan nama mara yaamuu hin dandeenyu hanguma keessaa nama bonaa haadha Safiyyaa Shittoo haadha Sabboontuu Rukiyyaa biiftuu aanaa Ada jechuun hundi keenya ni beekna qabsooftuu rabbi umurii isaanii keessa haa tursiisu adaana maal akka taatu Oromoo siwulaandiitti himuun hin barbaachisu yoo as bayanii haasayaa himilmaan yoo qabachuu hin danda'anii dhukkubbii fi gara laafummaa isaan Oromoof qaban jechuu irraa jechuudha. Kanaaf haadha aanaa akkasuma fatiyaa as dhuftanii akka nyaata dhangaaliyaate kana nu dhabdamsiistan akkasuma warri dhiiraa immoo dubartoota keenya akkuma yeroo manguddoo dhufee eebbisu dubartoota keenyallee haamileedhaan gara waltajjii affeeraa warri amma maqaa isin dhaa'e Shittoo Rukiyyaa biiftuu haadha aanaa fatiyaa warra saawuzuu irraa fatiyaa haadha aanaa fi biiftuu warra gamanaa Shittoo fi Rukiyyaa dhuftanii akka nu dhabdamsiistan kabajaan isin gaafannaa galatooma. Ifama adde ganamee dagadhee ture dubbachoo fi adde ganameen
jechuun yeroo hundumaa OMN irraa jalqabee gaafa Jawaar dhufu nama dhangaa mataa ofiitiin qopheessanii itti bilbilee gaafa akkanaa Jawaar dhufaara jennaan waan barbaachisu mararra kaayaa jedhanii nama sagantaa kan bareechisanii yeroo baay'ee asiin nu argamanii akka isaa ta'e waan as keessatti hin arginee fi dhiifama amma argeeraa adde ganamee dhaaf gochaa isinii jedha. Baga dhuftan dhiifama kun uummata kanaafuu dhiifama isin gaafadheera. Ini fadaga. Anillee afaan manamaan dubbadha. Waaqa diina jalaa isa baasee jiraatee lubbuun jiraatee haadha nama nu keessa addummaan isa godhee guddinee galateeffanna waaqallee waaqa galanni haa qabu sahaa'ee wayaa galanni uffuffanee badaamaa hoosaati diina hundaa ija eegalee alaachisu isaan boo baatti nu haa baasu. Amiin. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Walumaan kosisi. Amin. Yaran kita Facebook. Amin. Walumaan kita biar biar. Amin. Wani dulu biar kita sudah. Nanti lagi. Aye, haadhota teennaa kabajaadhaan bakkee isaaniitiin naasimadhaa. Kabajaadhaan warra dhiiraati akkuma gootan dubartoonni maaliif ofiin jallistan yoo dhiiraas hin jallisesinillee ofiin jallistan akkasuma rabbi isaanillee nu keessa haa bulchu umrii isaanii haa dheeressu yoo isaan hin jirre nullee maal akka taasisu marsinuu beektanii galatoomaa bakkee isaaniitiin naasimadhaa. Ayyee waan akka asitti wal geenneef nu martinuu hin beekne. Maaliif wal geenne Oromoo? Oromoo! 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 Jirtuu! Jirra jedhaa kaa sagalee keessan haa achitti illee dhaga'amu. Jirtuu! Jirtuu! Marree akkuma itti aanuuni sagantaa kitaabaatu jira. Kitaaba barreessee nu keessa jira. Jawaar jechuun inni mataan isaatu kitaaba. Jawaar jechuun osoo kitaabaa miti waan fedhaniyyuu barreessanii beekumsii fi hayyummaan isaa waan isa keessaa dhumuu miti. Kana jechuun gabaabsee xiqqeessee kitaaba akkana ga'u barreesseera. Rabbi ammallee umurii isaa dabalee kitaaba hedduu haala hedduun nu haa barreessu jenna. Kanaaf hayyicha kenna kitaaba isaa akkatti bitannee itti dubbisnu asumaan dhaamsesii dabarsu fedha. Kitaaba barreesse hayyicha kenna Jawaar Mohaammed. Amma gaafanumaan gara sagantaa itti aanutti darbuun dura namoota murtaa'ee goree qopheessitanii caalbaasiidhaan kitaaba Jawaar Mohaammed nama adda fudhatu Oromoon nama kitaaba kana fudhatu. Kitaaba Jawaar jechuu masmarri tokko Jawaar barreessu hagam akka mootummaa sarraasu nu martinuu ni beekna. Laayinni tokko jechuudha. Kitaabni kun dammoo kitaaba kana masmara tokko tokkoon raasaatii uummanni haga waggaa 400 bararraa kaatuma bulan adaduma kitaaba Jawaar fuula tokko garagalchanii garaan isaaniillee beek adaduma kitaaba Jawaar tokko dubbisanii garaan isaanii ammallee beek jedhaatuma deemaa rabbi akkasumatti waan godhu haa godhu maal boonaree jiran rabbiiti. Kanaafuu gara caalbaasiitti darbinaa jechuudha. Koreen nama caalbaasii deemsisu qopheessaa akkasuma keessummoota kennaa waan zingateen Minnesota Seaforth South Dakota iyyaayyuu nu keessatti argama. Kanaaf baga nagaa dhuftan jenna. Akkasuma manguddoonni namni marti baga dhuftanii sagantaan itti aanu gara caalbaasii jechuudha.